Bulchiinsa magaalaa Jimmaatti sosochii guyyoota 21f uumamen hojii dhabdoota 3,768 waldaalee 623 ijaaruun gosoota hojii garaagaraa irratti bobbaasuun danda'amuu himameeti jira. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa dhimmi carraa hojii dhimma dargaggoota egeree diinagdeedhaan ijaaruu waan ta'eef xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jira jaan. Guyyaa hadhaa dargaggoo 3,768 har'a guyyaa hadhaa qofa hojiitti galchaa jirra. Sosochii kanaan sheedii 258 guyyaa 21tti qopheessuun danda'amee jira jechuudha. Sheedii seeraan qabamee jiru adda baasuudhaan gara seeraatti deebisuun sheedii ijaaramee cufamee taa'u gara dargaggoodhaaf akka darbu taasisuudhaan sheedii haaraa 175 torbii 3 keessatti ijaaramee xumuramee har'a sheediin 258 dargaggootaaf kan darbaa jirudha jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii fi ogummaa magaalaa Jimmaa obbo Masgabuu Guddataa gama isaaniitiin bara kana dargaggoota 27 hojiitti galchuudhaaf karoorfame keessa hanga ammaa dargaggoota 16,000 carraa hojii dhaabbii uumameeti jira jaan. Akkuma waliigalaatti waggaa kana keessatti dargaggoota 27 kan ta'an gara hojii keessatti galchina jennee qabanneeti jirra. Isaan kana keessa immoo dargaggoota 16,000 kan ta'an hojii dhaabbiidhaan hojii keessa galchinaadha. Hojii dhaabbiidhaan hojii keessa galchuu jechuun qaxarrii dabalataan immoo dhimmoota sheeriidhaaf lafa kennisa lafaatii hojii ol qabatee isaan kan inpuutii gooneeti ijoollee kana gara hojiitti kan galchine jechuudha. Dargaggoonni carraan hojii uumameef kunneen carraa argatanitti gammaduu ta'uu himanii carraa argatanitti fayyadamuudhaan hojjetanii jijjiiramuudhaaf qophii ta'ullee dubbataniiti jiru. Har'a carraa kanatti fayyadamnee nus immoo abbaa furtuu taanee argamuu keenyaaf giddu gala qabaatee furtuu fudhannee hamma asitti dalaguudhaaf gammachuu guddaa qabna. Gara fuulduraattis yoo rabbi jedhee waggaa 5 booddee bakka guddaa geenyee nus immoo mul'ata guddaa goonaa inni kaayyoo kan qabnu. Majaamala shaayii bunnaa irratti kan nu ijaaramaa turre. Tunu hojjennuu dhufamee diigame. Guyyaa gaafasiitiif gaddineerra ammoo gammachuu guddaa argina. Waggaa 5 booda immoo jijjiiramnee waan caalutti akka dabarru abdiin qaba. Jirabuudhaan immoo inuma deddeebinaa shakilaas hin hojjennaa qurmaataan immoo jirabuudha amma immoo lafichuma kun qotamuudha. Jijjiirama guddaa nan arga gara fuulduraatti jedheetu manii itteenyu ta'ee jira jechuudha. Albuudas waan daarii bishaanii atakiltii adda addaas qonna keessas wama ta'e irra keessa gallee hojjechuudha.